Hayi carraa shamarranii biyya keessattis hin tollu, biyya ormaattis hin tollu. Egaa akka darbe yeroo darbetti obboleettii keenya mastuu jechuudha. Ilma madaamitiin jechuudha wantoonni ishee mudate. Ka waliin namoota hunda faana taate jajjabeessuudhaan ka adda dureetti argamaa jirti. Arraafamaa waan feetame jechamas innis na arrabsa. Anis immoo arraba keessanis dhugaatumaan wajjin taa'aa jira. Obboleettii keenya kanas ammas immoo rakkoo dhalti. Ammallee immoo rakkoo biraa keessa seenteerti. Gizee duraa daa'ima isheetis harkaa fudhatanii dhugaa ifaajee guddaa ifaajee tanan daa'ima san deebisiiseef jechuudha. Ammallee immoo gara biraatiin rakkoon biraa dhufeera. Innis maal akka ta'e viidiyoo kana keessa argattu hanga xumuraa wajjin daawwadhaa isiniin jenna. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoo galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jecha. Egaa viidiyoon har'aa ni qabadhee isinii dhufe jechuudha. Yeroo darbee hin beektu mastuun akka daa'ima qabdu ni beektu baay'een keessanii irra deebanii himuu yookaan dubbachuun hin barbaachisu. Garuu haa ta'uti immoo amma wanni ta'e kan namni hojjetu malee sin nyaatu xaaru maree sin nyaatu. Garuu haa ta'uti immoo madaamin ishiin dura bira hojjechaa turte narratti daawwaltee jechuudha. Maal naan jette dhuftee daa'imas madaaminis hunduu beekaniiru. Daa'imas fiddee dhuftee asitti nu birmattaa hojjettu mindaallee ni daballaa fi hojiillee ittiin baay'isnu daa'ima isheetis haa guddifattu. Daa'ima ishee jechuun daa'ima keenyadha. Dhiiga keenyadha daa'imti ishiin qabattee deemtu suni. Kanaafuu biyya as keessatti ishiin daa'ima baattee namni ishii hojii seesis hin jiru kan jedhu yaada naa kaaste. Egaa mastuu immoo ani dhaqee gaafannaani mastuunis garuu hojii argadhe yeroon hojii argadhu daa'ima wajjin ishinaan hin jedhani daa'iman qaba daa'ima koo qabadhee dhufeen daa'ima wajjin hojjedha waan jedhe yeroo baay'ee na didu akkan godhu wallaale jette jennaan madaamin durati bira hojjette sun akkana jetteerti akkamii odootti deebitee hojjette rakkoo qabaa jedhee ishii gaafannaani. Yookaan akkana fakkaatanii nama gaarii fakkaatanii itti na deebisanii harkaan nagaatanii rakkoo tokko yoo narraan ga'anuu akkaman godhaa kan jettudha jechuudha. Isa san immoo anamma irra deddeebi'ee yoonan kophaa kiyya taa'ee yaadu jechi ishiitillee gaariidhas natti fakkaata. Gaarii mitis natti fakkaata. Maal akkan godhuu fi maal akkan jedhu wallaale kaa obboloota koo kophaa kiyyaa yaaduu irraa sin hojii yaaduu naa wayya jedhe tanan viidiyoo kana sin biraan gahaa jira. Ana qalbiin tokko dhadheetoo daa'ima isheetis guddisaa isaan abbaanis bira jira waan ta'eef wantoota daa'imti sun rakkattu kan akka aannanii daayibberii kanneen ni gargaara. Yeroo kana wal gargaara ishiinis hojjetachaa kan hojjetachuun daa'ima ishee gargaara. Maal ta'a manuma sanatti deebitee odoo hojjettee kan jedhu yaade. Qalbiin tokko immoo jarri kuni miskiina fakkaatanii nama ishiidhaa yaade fakkaatanii mana ofiitti deeffatanii daa'ima harkaa fudhatanii osoo ishiin hin beekin tikkeettii muranii biyyatti darbatiin nu laata kan jedhus nan yaadaa jira. Waa baay'ee yaadaa jira jechuudha. Kan namni tokko waan tokko odoo yaadeen xiinxaliin murteessuunis gaarii miti. Qalbiin tokko mana sanitti haa deebitu naan jetti. Qalbiin tokko immoo hin deebii akka hin deebine naan jetti. Qalbiin lama na ta'e jechuudha ammaana. Isin immoo maal jettume haa deebitee hojjetattu jettumoo lakki iddoo biraa hojjettu jettumoo mee maal jettu anis gargaaruu fi humna hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf asii achi maallaqni asii achi sanuu riyaalli kun doolaarratti deebi'ee birri xiqqoodha jechuudha. Doolaarri hin beektu riyaalli gara doolaaraatti deebi'u riyaalli tokko amma doolaara tokko bituuf riyaala 5 baasu jechuudha biyya kanatti. Warroonni biyya Saudi Arabiyaa jirtanii doolaara tokko bituuf riyaala 6 jedhanii jarri kiyya gaafadheen ture. Riyaala 6 doolaara tokko bitu naan jedhanii. Innaan maallaqni asii erguuf yookaan maallaqa ji'a takkaatii yookaan kan ji'a lamaati kanaa ol immoo erguuf hin danda'u jechuudha. Kun immoo waa godhaaf jedheetis hin yaadu. Maaliif daa'imti daayibbirii barbaaddi, nyaata barbaaddi, harma bichaa miti kan hootu, daa'imti guddachaa deemtu uffata barbaaddi, waa baay'ee barbaaddi. Amma daa'imti ishii gara ji'a 5tiif deemaara. Guddachaa jira. Amma immoo akkuma guddachaa deemu waa baay'ee barbaada jechuudha. Immoo haa ta'u nama birattis kaawwadhee nan deema jettee mucayyoo wayii argattee turte
Mucayyoon tuni ji'aani doolaaraa 200 naa kaffali jetteeni. Ishiin immoo kan hojjettu hin beektu yeroo ammaa beeruutii keessa hojiin badeera. Kan ishiin ittiin hojjettu doolaara 400 jechuudha alatti. Kan argattu 400 keessa 200 yoo kaffalte 200 harkatti hafa. 200 kuni kan daa'imaatti ta'amu kiraa manaa yeroo ammaa kiraa manaa danda'attee kiraa manaatis jira. Kiraa manaa dandeechi moo aannan daa'imaaf fiddi moo daayipparii daa'imaaf fiddi moo dhugaa hin ulfaate ol yaadee gadis yaadee hin ulfaate. Immoo abbaan immoo yeroo baay'ee irra deddeebi'ee inni natti dubbatu ani birri ishiin barbaaddu nan kennaa fi daa'ima qofa naaf haa kennitu naan jedhe yeroo baay'ee natti dubbatee ture. Isinis immoo naan loltanii ishiinis immoo daa'ima kun kennu jette. Kanumarraan immoo anis nan dhiisee dubbii kana keessa nan bahee ture jechuudha. Hojjedheen beeku samoona kana akkuma beektan. Inni amma immoo yoo yaadee jedhu yookaan abbaan daa'ima kana fudhatee ishiin maallaqa san fudhattee gara biyya ishee haa galtuu laata. Daa'imaa guddifatanii daa'imti kennaadha ni argatti ishiin ammallee biyya isheetitti galte nama ishii fakkaatu wajjin ni argatti ilmoo kun immoo kan ishii erga hin taane haa guddatu bakka jirutti kan jedhus nan yaada immoo ji'a 9 garaatti baattee dhala ishii akkamitti gattee galtis nan jedha dhugaa sammuun kiyya bakka sammuuna kana yaada 100 yaadeera mee yaada tokko akka yaadu isinis immoo arrabaan osoo hin taane koomentii bareeddu naa barreessaa koomentii keessa san irratti hundaa'ee murteessu maal akka ta'e immoo sin biraan nan ga'a jechuudha. Warroonni arraba qofaaf fiddan immoo yaa wanti barate afaan barate kana mandhiisu waan ta'eef akka barbaaddan godha. Akkasii hordoftoota kiyyaashii namni waan gaarii hojjetu ofumaa fi namaaf miti. Namaaf jedhanii waan gaarii hojjechuu osoo hin taane waaqaaf jedhaniiti waan gaarii kan hojjetanii. Asumarra shamarran keenya dhugaa dubbachuudhaaf biyya ormaatitti jireenyi biyya ormaa nu baaste jireenya biyyaa baane shamarran baay'een rakkoolee gurguddaadha kan shamarran hedduurra ga'aa jiru. Wantoonni dhagaa jirru hundisaatu baay'ee nama gaddisiisa. Wantoonni argaa jirru hundumtuu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ees namatti dhaga'ama jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya kana fakkaata viidiyoon har'aaf qabadhee dhufes kanuma. Isinis immoo yaada qabdan irratti yaada na barreessaa. Ishiin illee gizee tokko inni hojjetti chaanaala ishiitii irratti chaanaaliin ishii isinis chaanaala ishiitii illee laayik godhaafi chaanaaliin ishiitii illee yoo maallaqa kaffaluuf eegale innuyyuu hin gargaara. Garuu ammaaf adabbii jala jira jechuudha chaanaaliin ishii sababa sanii fi adabbii jala akka ba'u immoo isin gargaarsa keechaniinis laayikii keechaniinis ishii gargaara. Maaliif arraba bichaa miti nama tokko wal guddisudha. Keessattuu shamarran biyya araba walaa jabeessinu. Maaliif walitti dhiibbafna warrootuma akkanatti uffata sagal jijjiirratee iddoo babbareedaa deemina argaa jedhu san bichaa maaf laalla indee nuti warri kushiina madaamii keessa teenye bakka deemnu kan hin qabne bakka baanu kan hin qabne nus guddachuu barbaanna akka jara kaanii kanaafuu walaa guddisnu bakka walaa jabeessinu kanaafuu nu jabeessaa ishiis jabeessaa indee maal jechuudha bakka shamarran biyya arabaa madaam qimamii kaddaamaa yoo taane yaani guddinni nuuf hin malu jechuudha. Kaddaaminati keessa hin baanu isinitti fakkaate mucoon takka obboleettiin keenya takka maal jette maaliif ati kaddaama jetta kanis jarri nuun jedhan ni ga'a naan jette my name is walee is kaddaama mishigiraalle har'a kaddaamadha borummoo kaddaaminati kana keessa ba'uuf immoo oon har'a jabaadha jechuudha kanaafuu kaddaamanis badoomaa miti. Warroonni har'a yuutuubii kanas hojjetanii onni jedhan kaddamaniituma yuutuubii kaddamaniituma jiraatu malee odoo viidiyoo irratti hojjetii waa maallaqa namaa kaffala kanaafuu kaddaamaa jedhama kunis bakka wanni hojjetan hunda akkas ani kanaafuu jechi kaddaamaa shaqqaalaa jedhu na gammachiisa na yaama kaddaama naan jedha das na jedha waanan fayyaa qabuuf waanan hojjechuu danda'uuf maqaa kana argadhe osoon fayyaa dhabe osoon hojjechuu hin dandeenye ta'e maqaa kana argadhu jechuudha. Siniif galeeni himamtuudha hojiin dandeessu naan jedhu malee kaddaama naan hin jedha silaa waanan fayyaa qabuuf kanaafuu maqaa kana siniin gaddisiisna waan fayyaa qabnuuf carraa kan arganne maqaa kanas arganne I love you tuutu may kaddaaminate viidiyoo kiyya immoo samarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma hanga viidiyoo biraatti.